Marka fuunee kam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Dadar Entertainment. Viidiyoo kana bu'aa isaa ilaaluudhaaf hanga xumuraatti ilaaluun barbaachisaadha. Sababni isaa viidiyoo tana mata duree fi walakkaa isaa yoo qabattee adeemtu taate miidhaa biraa waan sirraan ga'uu danda'u jecha viidiyoolee nuti hojjennu hamma xumura viidiyootti ilaaluun barbaachisaadha. Kan nuti qabannee dhiyaannee haalanii fi qaama saalaa akka fedhii fi hin dhangalaafne dubartii wajjin daqiiqaa dheeraa deemuu dandeessu irraa kan laaluudha. Kun gaa wantoota naannoo keenyatti argamu bishaan kolgeetii ilkaanii killee fi muuzirraa waan kana kan isin biraan geenyu taadha. Wanni kun kan qorannoo irra ga'ame kan miidhaas hin qabne. Keenya subscribe, like, share godhuudhaan nu gargaara. Akka odeeffannoon keenya illeen yeroo gabaabdutti isin bira godhuftu like godha. Kolgeet kana fuuneetiin haaluma viidiyoo irratti argitan kanatti bishaan keessa goone hanqina caalaas baay'isuu hin qabnu waan fayyaduuf gama xumuraatti ol ilaalla. Erga bishaan keessa buufne hoona bifa kanaan walitti bulbullaa jechuudha. Hamma xumura viidiyoo sanaatti nu faana tura. Yoo xiqqaate wanni kun walitti bulbuluu yookaan ammoo wal keessa laaquun baay'ee barbaachisaa hanqanii fi kalluu bifa aannanii baasutti jechuudha. Yoo danda'ame meeshaa kanaa yoo harkaan taate meeshaa kanaatiin illee hojjechuu ni dandeessan. Eega kana goone mooda wantoota fi ittiin ibidda gubbaa kaa'uuf nu mijatu kanneen akka distii, matbashaa, wantoota naannoo keessatti argamu kanneen fi ibidda gubbatti bishaan kana danfisuu danda'u, waa affeeluu danda'u qopheeffannaa jechuudha. Qopheeffannee booda bifa kanaan kolgeetii ilkaaniitii fi bishaan kana wal keessa erga bulbullee booda itti neena. San booda killee fuuneetiin keessa keenya jechuudha. Killee tana bishaan kana keessatti killee tana bishaan kana keessatti affeellaa jechuudha. Gisee killee kana keessa keenyee bira teenyee eeguun dirqama ta'a. Tarii killeen tun keessatti cabuu dandeessi jechuudha. Akkuma agartan ganagaa killeen erga bilchaatte booda yookaan affeelamte booda fuuneetii cabsinee quncee yookaan qolola gubbaarraa kana irraa kaafnaa jechuudha. Killeen gaa nyaata barbaachisaa fi kana qofaaf odoo hin taane wantoota baay'eedhaaf kan barbaachisaa taateeti. Akkuma addunyaattuu baay'inaan kan nyaatamudha killeen. Fayyadama bu'aa malee miidhaa killeen namarraan geessu baay'ee xiqqaadha hin jiruusi.
yooniif gaafii yaada qabaattan taate koomantii jalatti nu barreessaa. Mas gosootanii fi ammoo dhukkubaas haa ta'u wantoota barbaaddan jechuu kanii fi irraa gaafachuu barbaaddan yoo jiraate koomantii jalatti nuuf qodaa. Laallee viidiyoon isiniif dhiyeessuuf yaalla. Erga katti irraa baafnee finne booda gaa hamma xumuramee viidiyoon nu jala qotaadha. Kanatti aanu gaa muuziidha. Muuziinis baay'ee barbaachisaadha. Himu murraa jechuun muuzii kana. Yani killees muuzis murmureeti akkanii fi daakuudhaan nu mijatu jechuudha. San booda aannan kubbaayyaa shaayii yookaan kubbaayyaa xiqqaa tokkotti akka wantoota kana caalaa hin bal'anne jechuudha guddanne. San booda wanti nuti qopheeffannu wantootanii fi maashinoota juuzii itti daakanii hungaa bakka baay'ee ni jira amma hin dhabamuu naannoo keessaniis walitti daayinaa jechuun wantoota kanneen walitti daayinaa. Erga kattee wanta keessatti inni booda immoo aannan fuunee itti goona. Erga kattee aannan itti inni sukkara namni tokko sukkara kan ifi wannan jenne illee taatee maatii biti sukkara dilas baay'ee barbaachisaa mi garuu immoo yoo fayyadamne baay'ee bareedaadha akka dhuguuf nu mijatu jechuudha. San booda walitti daayinaa jechuudha wantoota kanneen. Waan kana yoo akka fayyadamtu taate haati mana keetii akka sirraa gammaddu yookaan ammoo jaarolleen ta'e akka sirraa gammadduuf baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon kun dafanii facaasuun kun namoota baay'ee kan qunnamu yaani rakkoo namoota tokkoof lamu kan wanta ta'uu danda'e ammoo rakkoo furamu jechuudha. Yaani furmaata qaba jechuudha dafee waan sirra turuu miti. Waan kana gaa oduu gara sireen deemne dura jaalallee ta'e ijoolleen dhumne dura daqiiqaa 30 dura fayyadamuu qabda jechuudha. Daqiiqaa 30 dura fayyadamtee qophaa'uu qabda jechuudha. Dhuguu qabda galgaluu gisee wajjira fuutee himtu daqiiqaa 30 dura fayyadamuu qabda jechuudha. Haala kanaan gaa yoo akkatti itti fayyadamte the best jaalalleen ta'e yookiin haati manaa keetii baay'ee sirraa gammaduu dandeessi jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Daddar Entertainment kan irraa qopheeffanne kanuma. Hanga qophii biraatiin walitti deemnutti nagaa like share godhaa koomantii godhaa subscribe illee godhaa share illee walii godhaa. Galatoomaa.